Eeka. Kana fakkaatan jirtani. Bareeda eeka. Waan kabajuma keessaniif jennee akkasi. Maal jaarsi jiru biyya keessan jaarsi kan isinirra fooyyee qabu jiru jaarsi jiru biyya keessan. Du'anii warri naannoo keenyaa baay'een isaanii du'an. Fuula barabbade kanaafiyyuu latte harka qullaa dhuftanii akkas gocha sirbaa. Sirbine dhugaa waaqa maali? Meerree margi. Oyyoo marga hoolaa qabdu moo hin barree dhugaa waaqayyo nuunoo. Kan agartaa yaa Rabbi. Dhaloota aadaan beenne. Safuun hin jiru bakka aadaan beektaa waa tokko. Maaf beenna maal aadaa? Marga finnuun? Akkuma qullaa dhuftanii kan sirbaa. Mee inni afachuuti amma mucichi maal qaba ofii? Maal qaba qabeenyi isaa maal inni mucichi maal fakkaata haalli isaa akkami? Waa mucaa. Maal mucaa? Mucaan kana dhamee nama wanta dubbatamu. Maaloo tartiibuu manaasaa maaloo namatti magaalaadhaa qaamas qabaa namatti tolu mucaa baay'ee namatti tolu inni jaaladhaan furdaadhaan jaallatu ne mucaan keessan itti baate sima dhugaa dubbachuuf itti baate dhugaa waa manni dhee waa mashan itti buustee hin beeknu malee mucaan mannee jaallatta baay'ee maaloo gooftaa koo maallaa godhanaaf bifisa an bifa isaan fuudha. Maali isintu fuudhame intala keessa maaliin jiraachisa mucaa koo maaliin qabeenya qabaan jedhee manoo qabeenya maal qabaa yoo kana mana fudhateera kireeffate qofaa isaatti kireeffate isa yoo asii finfinnee mana kiraayii fudhate qofaa isaatti of danda'e mi'aan tokko kolfiisaa fi isiniin jedhu manni ijaarsi galata kee asimaa godhu sila mana kiraayii qaba hin beektan ka waa mana kiraayii beekani akka durii miti. Isa durii beekta. Isa waan akkasii qaba. Mucaa dhuguma isinitti mufecha mucaan baay'ee mucaa namatti toludha. Intalumti keessan iyyuu akka isheen taatu argitanii gaafa maqaa isaadha akkas godhatti maqaa isaa gaafa dhageessu iyyuu baama jaallatti. Shafachu waan mee qabeenyuma inni qabu kana jettanii waan ittiin jiraachisu mucaa koo waan inni qabu natti himaa maaloo gurra na dhukkubee maaloo. Mucaani baama mucaa beekamaadha. FB kuma shan qaba friendii Facebookii FB beekanu Facebookii qaba TikTok enga dabalateera ani follow gochaan jira Instagramii qaba YouTube ba WhatsApp qaba enga dira qaba sas abbaan koo baguma tokko nan dhagahin du'e Facebookii qaba Isa bachu nama seetanii abbaa koo maqaa kee afaan xaafuuti maal qabattarree waan biraa mee maal qabattan hojii biraas qaba maalidha meetii isa kanatti intaluma keessanii hojii olii gadi naannoo kaa maali beektanii hojii isaa kanuma maal kana caalaa Eessaan hojii hojjetaa. Eessaan hojii hojjetaa. Yaadachiiste ergumayyuu. Engadda karaa. Afukaa. Egaa wanta tokko moo Feesbuukiin durba gaafatee daqiiqaa tokko ture konfiirm. Amma kuma shan qaba. Ijoollee durbaa baay'ee qabanaan jedhi kaa. Jechuun fireendiidha maali? Miistarrii Biraazilii. Millii. Wayyoo beekan. Obbolummaadha. Obbolaa durbaa baay'ee qaba jechuu keeti? Obbolaa qaba baay'ee. Bola durbaa nama baay'ee qabu barbaadu kan ittamaatti ka mucaa kootti. Lakki asin jiran isaanii. Bolaadhaan salaafu. Meeshaa ta'u kan feesbuukii amma laayikii kan gataa moo kisirratti immoo. Maal gataa maan laayikii baay'ee qabu. Kee maal kee kuma tokko. Kee beekanii. Inni si nama jettan kun faayidaa maalii qabama? Isa miti kan argamsiisu birriillee yuutuubiidha. Isa yuutuubicha sabiskiriibbee meeqa qabaman? Sabiskiraayibii. Uumaan hojjechuun beektan nama sirreessisu malee. Meeqa qabasa? Baama qabasoo garuu maal dhaseetani uummata keenya beektu. Uummanni keenya badaa waan akkasii irratti dammaqaa miti. Isumatu akkas gochaara malee mucaa tattaafatudha. Sallee sanittiin farada Oromoon egaa waan akkasii sabiskiraayib godhullee badaan jaallatu. Sallee sanittiin murteessu. Maal akkasitti dhaabbattatiin dubbattu nama baay'ee mee amma gatii maal qabataniif tan gatii gabbaraa fidaa meeski Mucaan keessanii fi mucaan keenya erga wal jaallatanii gabbarumti kun iyyuu
Maal erga maal gabbarranii nuun isaan ol. Ada masalah kalau karena mau Wal jaallatan amma meeqa na kennu dandeessus meeq mari'adhaa mees meeqa jedhu Isaan nutti himan. isaan sunutti dubbadhaa mee bakka fachu baay'isi isinitti rakkiswan kafuma laalta waa qabdanu miti sila badee dubbiine nee dhibbuma tokko fidaame dhibba tokko dhugaan kafallu maaliin hin kafale Dula isheen immoo. bidii haa ta'u maal dhibba tokko jechuun maal dhibba tokko dhaabbu birrii kuma dhibba tokko jechuun Kanaafuu. mana bisinirra lakki haasaa keessanitti kolfine malee nama kolfisiisa mana bitaan jirru dhiifam kan isii kennu barii mucaan ijoollummaadhaa kaasee gatii itti kaffaleedha haadha malee hin guddise maaliyaa birrii kuma dhibba tokko guddate mucaa kootti akkas jechuu keenya miti mana barumsaa maalii kan barsiise beektaa guyyaa tokko mana barumsaa mootummaa barattee beektii kan dhuunfaa kan mana barumsaa ishee kaffalaa kun haa ta'u afachuu jedhee malee rakkinuma keessan laalee. maali soo mucaanuu kuma dhibba tokkootti fixeeraa bakkeetti bargariin ishee nafu mana nyaattu isheenas nyaata nyaachistaniif lakki anu amanu Gargaarcha bartee yoo. Kana qabu taanaan maal qabaree irraa baaka. Hafu yoo hafe maanni yoo. Eessattuu kwaa maal ariifatinaa gamaa taatan safuun beektanii maal baanuun mari'aan dhalatti maashumee maal kaffaluu dandeessu. mana binnatanii kottaame Sholii galtanii kennaa gaa dhibbucha kennaati rakkoon qaba ta'u inni kaan. Amadu wanti ta'e sala ta'e nuunis dhiisnees ba'uu dandeenya amma isaan walii galanii rujaateef isinis akka kisaaru haa ta'uti walakkaama kaffalli shantama ta'u kuma shantama Adaqu. liqeeffatu ka Maatii qooseen dabaltaniitti maa shantamitti naatu. isiniin ta'u taanaan kana caalaa hin deemne haaf isinii taa'ute nutti hin dhedheeressinaa Haa ta'u gaa ergettanii shantamuma. shantamuma ta'u kaa Haa ta'u. haa ta'u Midhaaga. jarjarree ilaala soddomachuu qabna ture Isa birricha qabadhaati safuu eeggadha babbareedaa wayyaa magayeessa muufadhaa kottaa maadonan salphisinaa fira gurguddaan qabaralaa jaarsoliina siite na bukkee taa'edhe jaarsolii bara kanaa miqqanyaa namatti naafti gatii ta'e dhufuu diddee malee silaan qofaa koo taa'uun qabuun ture guyyaarra kanaafuu mee babbareedaa bifa gayeessa waan maaloo jala guchisaa ga'anii galfa caadhu fidaa maaloo fira gurguddaan qabaran salphisinaa dara. torbee sadanarraa deebinee dhufnu Torbanarraa deebi'aa kottaa. maanni manatti jibbitaniitu mucaa dhufnaa maalitti Tolee gaa torbaanumarraa ola garra. haa ta'u gaa Itti badee yoo badee. mucaa keessanittis yeroo mucaa ga'aa jiruufi isheenis daftee dhufte wayyaa maal beera nan quufetti ijoollee baay'ee haasha bukkee kontaame jedhaa ka Ya birqee baguma duutee biyyoo taate baguma kanan argine. Salphinaan argee baguma hin argine too. Erga na ladheetti dogoggora godhee hin beeku. Maalummoo dogoggortee? Hifuuchuun koo dogoggora kooti. Akkanaa dhugumattee. Waan hin qabneetti 50,000. Aniyyuun jenne siif jedhee sooressa meeqa diyaaspooraan meeqa sana gaafatuun dhiise rakkina wajjinis jaalladhe. Siimmoo. Eeyyudha ree. Diyaaspooraan si gaafata. Subaan namni gaafata. Nama meeqa na gaafata. Na beekta nama meeqa akkana duukaa deemaa ta'e. Beenna argineerra. Ana 50,000 5,000 nuti fuuchuun irraan turre na gubu. 50,000. Aniyyuun jenne. Maal jetta Namni meeqatu na gaafatu. Utuu namni meeqa na barbaadu kan sitti heeru. Siif jedheen waan hundumaa kan sitti galee ta'a. Dhalootuma kootiin nama gargaaru jaalladhaafidha malee. Maarree baay'ee nama gargaaru. Ba'aan namarraa fuudha. Akkanaa. Abbaa keerraan ba'aa fuudhe malee. Sirrii. Maaliin fuudhe? Isaaniin hin bilisa baase malee. Na beektaan iyyuu tabbaan kun nama meeqatti na heerumsuuf yaaduun kan sitti heerumeera. Jaarsumti keessan ishees immoo
Isuma dhaga. Isuma sitti na laateedha kan sooressa meeqatti na laachuu yeroo inni koo didee kana sitteeru. Siin sooressa si gaafate. Nama meeqa diiyaasporaa meeqa abbaa Diiyaasporaan? sooressa meeqa na gaafata tana. Nama meeqa na barbaada. Amma iyyuu moo maaloo? Amma namni si gaafatu jira? Baay'eedha. Ila namumti si gaafatu jira naani harka kee qabee anatu cidaan si heerumsiifata narraa xaxadhuma narraa sokkati. Silas nan gubadde ati taa'e sila liqeeffadhee si nyaachisaara masaqee liqeeffadhee dhufa ka. Silas maal qabda dhaqi liqeeffadhu. Maal abdattee na fuuteeti? Maal abdattee tunnitu fuudha akkaate sila? Ati maal abdattee natti heerumte? Si anummaa jaalalaa dheen kaa dur nan jaame. Jaalala. Nan gawwame. Jaalala abbadaa mul'achuuf kanaan na goyyomsite. Dhaqi fiigi kunno. Silas maal qabda? Dhaqi. Hey, akkam? Naguma? Jirra kunoo. Si barbaadaan ture iyyuu ta'e mana kee deemaa ture. Raamarratti si argina. Mana koo moo? Mukotu kaa moo deemnu moo? Lakki asumatti haasofna waa. Maal nagaa dhamte? Asumatti ergan si arge immoo sitti haasa'ima deemuu barbaada. Rakkina qabu nagaa dhamte? Akkam? Jirra kunoo. Jirra. Xinnoo rakkadheen. Molloltan moo? Lakki wallolullee amala. Wallolullee amala. Xinnoo beetta gaatis na fuusistee numa badde. Maalin godha reessi nu wajjin hin galaare abbaa? Maal gaafan fuudhe 50 akka liqeeffadhee beektamti. Hin kafallee mamoona? Maal hin kaffala eessaa fidee hin kaffala. Kunoo morma na qabaa namichicha morma na qabaa. Atis morma qabe ka maal dha? Maal akkamittiin diree? 50 san liqeeffadhee 50 immoo gaa baasima tokko irra oolchuuf jedhee harkaa fuudhee. Kunoo amma naa deebistu malee jedhee mana murtii na dhaabuuf. Si kasasee moo? Na kasasaa. Rakkina kee maa beeka maal akkan si gargaaru dha? Kanuma haruma na awwaalii haruma na bira dhaabadda deetan gara kee dhufe birrii 100,000tu yoo naa liqeessite kan kee illee xinnooma ture deebisuu koo naa wayyaannii na antine jechuudha. Sa'aatii gadhee na gaafatte kaa. Maaloo haruma duwwaa maaloo. Sa'aatii ati itti na gaafatteetu sa'aatii sirrii miti. Haruma maaloo kanuma keessaa na baase obboleessi kee dhaqee hidhamuu tuuti naa jirtu. Hidhamuu keelleen barbaadu garuu maalin godha reessaan fide? Isheenis kanan kaffaltu taanaanii nan badaa naan jette. Eeyoo haadha warraan kee moo? Nan bada jettee? Nan bada jette. Inni kun keezii cimaadhaan kun. Kanuma laaliitii maaloo. Hundumaan keenya badde. Ittuma si rakkadha. Maaloo adaraa kee. Naa jiraadhatu. Tole ka kottu asuma fudhadhuu darbi kaa. Asuma fudhattee yoo darbite wayyu. Baankiidha. Naa dabarsitaa? Achuma asii baasuu wayyu. Dhugaa naa jiraadhu. Maal? Indogoggori? Akkati yaadde miti dhugaa. Akkamti yaadeen? Akkati yaadaatti miti dhukkube naan hin gaafachuu dhufe. Ishee dhukkube. Badaa ishee dhukkube. Akka achiin sochoon. Maal? Tintuu maali? Ilaa kunoo. Indogoggori maalo? Maal jaarsummaa maali anaa dhattare ofii dhaqatte malee kana. Ofii dhaqatte maleeti. Akkasti yaadinni. Ol biraan qabu. Footicha balleessi maalu? Inneera. Anaafati liqiin kee 100,000 kee kanumaan deebiseera. Tokkoof tokko finneera. Dhagaan dhaqe. Ka'e bayanarraa. Bayanarraa. Ol biraan qabu. Ol biraan qabu. Finneera tokkoof tokko. Hindu'e 100,000. Dai gotos matai mar. Dai. Ifama bakka. Ati maal goote? Maal goote na billeessa. Ifama. Raasi kana. Ati maal goote? Na dogoggora guddaa kan hojjete yaar. Toleetuma maal dogoggorte? Namitti irraa 100,000 liqeeffadhe. Tun 200,000 liqeeffadheera ta'e kanumaan du'a ture. Asumaan du'a ture.
Ammayyuu galatoome garuu. 50,000 si fuudhee 50,000 naa buufteetta. Galatoome ammayyuu. Garuu kana booddee waan akkasitti akka hin deebine. Tole? Na dhageesse? Meeshaa ammas siqe. Maal goota si garuu haa ta'u uftee kaatee. Naa deebisteet. Kanuma.